السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi kabajamtoota kennuu tuubi jalatti argamtan hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii alhamdulillah rabbil alamin annagumaan jira dhiifamaan naaf godhaadha jechuun makanaatuun bataamti sunirraa badii jira jechuu yookaan haala dalagaarraa waliif qabatee kanaaf sunirraa baduu danda'e inshallah jita takkas taatu nama isinii deebina torbee lamattis taatu inshallah guma ramadaanni buufee makanaatuun Ramadan kan keessa dalgan akka baay'atu hundi kenna walumaa nuni beeyna jechuudha. Akkasuma immoo isin irraanfannii isinumaa hin deebi'aa jechuudha. Warroonni hordoftoonni kee jechuudha. Warri ana faarootaatan akkasuma subscribe like share walii godhaa jechuudha. Inni har'amee waan gabaa wayii qabdee isin dhufee akkasuma shamarran keenya akka kushinaa keessa dalaydan keessaa'u kushinaa keessa warroonni dalaynu bakkanaatum waliin beeyna jechuudha. Kushinaa jechuun waan qallaalii miti. Keessaa'uu namni nyaata baay'ina irratti dalagu hafuurri waa baay'eetu jira jechuudha. Akkasuma immoo maal qabadhee isin dhufee isiniif fakkaate waan karaa salphaa yookiin biyyaans daqiiqaa 30 qofa nuti fudhata jechuudha. Daqiiqaa 30 qofa nu fudhata. Wanni isin qabadde dhufe suni isin agarsiisa na hordofaa isin jedha. Isa kanaafi isa kana jechuudha. Kuno akkuma isin agarsiisu kana jechuudha. Isa kana maankaa lama itti godhadha jechuudha. Alkan ta'ee guyyaa ta'ee rakkoo kan qabu maknaatum sa'aatii isin mijaa'etti godhachuun dirqama jechuudha. Maaliifuu fuula keessaniif baay'ee ariifidha jechuudha. Inni akkasuma immoo isaa fi maalinni damma fuulattis dibattanii osoo raftanii rakkoo hin qabu waliin beeyna jechuudha. Namoonni beeynis adii damma fuula keetti yeroo kamiyyuu fayyadamte rakkoo hin qabu isaa fi kana jechuudha. Damma gisiin ga'u ittiin naqattanii mangga tokko falakkaa jechuudha. Inna mangga tokko falakkaa ittiin naqattan jechuudha. Isa kanaafi loomiillee namni barbaaddan itti godhuu hin dandeettan. Ana loomiin nan tasmaamoo itti hin godhu garuu isin loomii namni fuulli keessan tasmaamoo rakkoo hin qabu jechuudha. Loomiin immoo ariifidha. Yoo nama ta'uu qaba nama hunda osoo hin jenne. Isa kana seera walitti ammaa sirna jechuudha. Argitanii kana yeroo iraftii kenna akkam goona sin fakkaate seera walitti makuu qabna jechuu giddeeta. Asumaan jechuudha warroonni haarawaa naafsatanii akka maatii naatataniif wajaaf jalaasii gaafadha. Warri maatii naatatan immoo hordofaadha laayikii godhaa sheerooliif godhaadha. Ilaalaa jechuun hundi keessanuu waan beenuraa yoo wal gorfanne rakkoo hin qabu. Kun isiniin jedha akkasuma kan buruush qabdan buruush illee dibachuu hin dandeettan garuu an buruush hin dibadhu harkuma keeyyan hin fudhadha. Sa'aatii feete sa'aatii kamiyyuu dibachuu hin dandeettan jechuudha. Makanaatuum wanta nama miidhu miti waan ta'eef jechuudha. Wanta shittaa qabu miti waan ta'eef daqiiqaa 30 san teettee fakkeenya halkan isoo godhatte rakkoon qabu teettee haga iraftii keetii fakkeenya haguma bilbila laaltu kana argite godhattee teettee daqiiqaa 30 booda hin dhiqatta saamunaan dhiqatuun xaariin kaza bishaanumaan dhiqattee geessee faaziliinii godhattee bultaa ganama ofirraa kaatee saamunaan dhiqattaa jechuudha. Kanaanuu bishaan ofirraa hiixee geessee faaziliinii godhadhu jechuudha. Ba'aan ta'ariifidha. Keessaa warri nyaata dalagataniif ba'aan ta'ariifi warri nyaata dalaganiif jechuudha. Ana kanaan isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu haga fedhee waan gurguraata qabaattee sirraa balleessullee baatu fuulli kan kee mul'umaan gurraachatu jechuudha sii galee. Ani finniisa qaba duraanuu narraa hin balleessu hin jedhin. Makanaatuum si gargaara jechuudha wanti akkanaa kun.
kanaafuu itti fayyadamaa isin jira obboleewwan kiyya hundi keessaniyyuu isin jaaladha bakka jirtanitti kan warri haroo dhiftanii maatiinaaf ta'an isin jira warri immoo maatii kiyya taatan hundi keessanuu akka daawwattanii abdiin isin irraa qaba jechuudha. Kana wanti harootti qabadhee isin dhufi guyyaa har'a jechuudha. Inshaallah guyyaa biraa waan biraatiin qabadhee isin deebi'aa wantoota dabbisaa waa baay'ee qaba garuu naaf mijaa'uu dide jechuudha. Nyaata waa baay'ee cidaatitu jira wanti hin jiru kanneen kanas inshaallah gaafa biraa qabadhee isin dhufi amma yookaan dalagaa kanaafuu naaf mijaa'uu dide. gaafa biraa walitti deebina inshaallah ramadaana keessas ta'u guyyaa takka isiniif deebi'a hundi keessanuu turtii gaarii isin jedha bakka jirtanitti isin jaaladha hundi keessanuu wassalamu alaikum.